Yoya ashama kam jirtu arkafune kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Kunistira Media. Kunistira Media nega torbeedhaan beektota ayyoota abbootii gadaa jaarsolee biyyaa dargaggoota fi abbootii qabeenya yeroodhaan kan isinii dhiyeessu kuno amma jalqaba. Kunistiraan akkuma beekamu gaa istiidiyoo isaatii ala ba'uudhaan guyyaa har'aa immoo ayyuu beekama jaalatama gameessa tokko wajjin wal isin barsiifna. Isinis turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaati. Turtii gaarii kunis jira. Yooyyaa sagantaa keenya kana eebbaan nu eegala. Waaqa lafa tana dadde, waaqa samaayii dadde, waaqa ardaa jilaa dadde, waaqa nu nageessi, biyya teenya nageessi, reeda nageessi, reera nageessi, ardaa nageessi, hambaa nageessi, xiqqaa nageessi. Waaqa nagee bara baraa nuu kenni. Nagee. Galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Yeroo keessan nu kennitanii turtiin waliin taasisuudhaaf yeroo kana nu kennu keessanii guddaa guddisnee maqaa daawwattoota Kunistira Miidiyaatiin isin galateeffanna. Mee maqaa keessanii fi haala guddina keessanii daawwattoota Kunistira Miidiyaatiif. Ani Abbaa Doolaa jedhama. Abbaa Doolaa jechuun maqaa hayyoomaa kan ittiin hayyoomee maqaa kabajaa kanaa kennanii. Maqaan kiyya dhaloota Gololcha Goobanaa jedhama. Bakki dhaloota kiyyaa godina Booranaa aanaa Areeroo. Dhalooti kiyyaa addee addaa lafa haaru jedhanuu dhaladhee barri dhaloota kiyyaa ittiin dura adoon seeniin abbaan kiyyaa bara warri garboonfataan lafa dhufee shantamoota keessa bara shantamootaa keessa abbaan kiyyaa mataa isi haannaa kiristinaa si kaanya jedhaniin naan kiristinaalleen ka'uu mataallee yaadadhuu maqaalleen bahu jedhee shantamoota keessa sabba godina Gujii baa caamola yookaan sabba gubbaa sabba'ati digatee karaa lafa antisu amma lafa kutaa shanii bula baateerti lafa sanitti baqatee akka maqaa fi mihaadanne achiin na baasee bara 1960 baadiyyaa keessatti dhaladhee jechuudha. Kan ammasin ayyuu argaa dhageettii jedhamtaniitu yaamamtu. Argaa dhageettii jechuun maal jechuudha? Argaa dhageettii jechuun nama waan dhagge hubatuu fi nama waan dhaga'e gadi jedhee caqasu. Adoo bakka tokko dhalatanii adoo bakka tokko walumaa hojjetanuu nama hubantii adda addaa qabatee barruun qabate moo mataan qabate moo nama waan san qabatee waan dhaga'e sani waan dhaggaa dhageetti yookaan jirtii durii waan jaarrotii irraa dhaga'ani ergaa adda addaa dabarsii nama dabarsiisan qabatee gara dhala dugda duubaatti ergaalee nama ergaa dabarsu jechuudha. Sirna gadaan kaasuun keenya erga namne mee sirni gadaa ka'umsi isaa eessa? Ka'umsi sirna gadaa keessaa sirna gadaatiin dura Oromoon mootii hin bule. Mootii dhiiraa 10 fi mootii dubartii 5 hin bule. Mootii dubartiitiif mootii dhiiraa 5 hin buleen dugda duuba gara gadaa dhufee gadaa bara gadaa tumatee waggaa 1000 dura gadoomaan bulee fooyyeffama bara gadaa 75ffaa. Kan jedhu kuni bara gadaan fooyya'ee jechuuf ifi fooyyessee ifi haaromsee ka'ee aadaa fi seeraa fi bultuma lafa tanaa bultuma Oromoo bultuu waan fardaa waan lafaa waan mukaa waan gaaraa baranni tume jechuudha. Achi keessatti gadaan gaafa gadoomaaf dhufu ka'umsi isaa dabballe. Sirni gadaa keessatti sirni dabballeedhaa hanga yuubaatti jiru jira. Mee tartiiba warreen kanaa gaafa gara gadoomaatti taran urata jala murata jedhaniiti eegi gadoome urata akan qabaa qabata jechuun dhanna qabata jechuu gadaan kun jalaan dhanna qabate gubbaan ammoo urata gubbaatan urate asitti hata jechuu kun gadoome jechuu. Abbaa gadaa bira haadha bullaa jira. Mee maal godhu haati bullaa gahee ishee maal? Haati bullaa jechuun jaartii abbaa gadaa jechuudha. Abbaan gadaa gaafa karaa deemu jaartii fi lakkiseen deemu jaartii qabatee deemu. Gaafa dhufee mana namaa bule qofi bulu dhooga. Mana namaa ta'u bulu abbaan gadaa.
يوم منا باي بمل ورقة أبو ورقة إن الباقة دعاتي ماتي ورقة دعاتي قرأتي ورقة دعاتي بلا مالي أبان قدع حراج يميتو ألم بول حار بولا يتشوني جارتي سابدو دبارتي لما صدق أباتي أفرين لو أباتي تكتي فراتي حراج يم أكادا بجين أكا بولا نقفين بول أبان قدع قفين بول يعني دوك أبان قدع أدي أولا ناب وان دي توفي قام ما في جميع أدي أولا وان دي توفي يوم لنا أبان قدع أدي أولا لك دوا سنة قدتا إكميتي يادا كان في أبان قدع أدي أولا ناب قالوا حراج يمقفين في كران دي حارة مناطق قتل فراتي دي ورد بجيب راشان لفين بول ورد قدع بول ورد بين بول ورد يتون يا ورد يتون ورد قدع ورد نوبك أبو يتون وركوني أكو مجولة دي كوت أدور ما بقول دالة تاني ولا لا مفربان كذا كسيني أكو جارتين بدون سؤال بقولنا يعني نميل سي كبجة بودا كنانيف كبجة بودا كت أكو ما كاسة غاف باتو تقول لك أنا برا رافين بوس بكو بعد ده أنا اللي برا رافين بوس غاف يوبا تقول لك ونكون ولو ما عندنا ما يتوهنا ayun arga dhageetti kenna abba adola erga ummataaf dabarsaa jira amma turtii keessan hojjenna ta'uun immoo affeerra keenya gamanaatiin turti gaarii gaafa raaba ga'ani yookaan kuusanii raaban haaganaa sadiin keessa galan jechuudha. Haaganaa sadiin jechuun warra gaaddisa eebbisu sadiin jechuun sadiin hin ta'e gadaa doorii raaba. warri kuni akka aadaa Oromoo Gujiitti warra gaaddisa ta'e yookaan walgahii ta'e tuqatti warra gaaddisa isa eebbisu warra yoo rakkoon hin jiraate rakkoo biyyaa dubbatu warra kana sadin jechuudha. warra kan sadan warra rakkoon biyyaa linnaa jiraate warra kana ta'ee dubbata jechuudha. Baatuuni qubee dheertuu jedhani. Qubee dheertuun baatuu xallaa moti. Yuubillee qubee dheertuu. qubee dheertuu jechuun maal jechuudha? Qubee dheertuu jechuun nama waggaa 20 olii hojii gadoomaa kanarra ture. Tajaajilaa ture. Nama kanarra gorsa abbootiin gadaa, dooriin, raabi warra kanarra barnoota adda addaa fudhatu. Yookaan kabajaa guddaa kennaniif jechuudha. Kabajaa guddaa kennaniif. Gaafa yuuba ta'e hojii isaa nama du'e kamiyyuu nama luba qabu. Yuubi haa ta'u, baatuu haa ta'u, gadaa haa ta'u, doorii haa ta'u, raabi haa ta'u. Warra kana cufa namni du'a beeku, dibbee du'a nabi beeku yuuba qofa jechuudha. Gadaan hin beeku. Hojii isaallee moti. Hojii yuubaati. Namni tokko gaafa inni du'e, gaafa gadoomaan du'e karra moonaa loonii dura awwaalan. Karra moonaa loonii duratti fageessan. Gaafa baatoomaan du'e ammoo xiqqoo dhiyeessanii gara karra seensumaa. Gaafa yuubaan du'e karra keessa moonaa keessa awwaalan. Gaafa yuuba lammaffaa ta'e haxirii namni seenu dura awwaalan. Gaafa guduruu ta'e balbala manaa dura awwaalan. Gaafa qululluu ta'e ammoo mana keessa awwaalan jechuudha. Gaamas jedhamtoota jaallatamtoota keenya kan isin daawwataa jirtan kunis jira miidiyaadha. Kunis jira miidiyaan egaa keessumaa dhimmoota aadaa irratti fi kanneen biroo irratti yeroo yeroodhaan kan karaa yuutuubii, tiiktookii akkasumas feesbuukii fi telegiraamiidhaan kan isinii dabarsu adamsee namoota bebbeekamoo hayyoota, maanguddoota, jaarsolii biyyaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo yeroodhaan kan isinii dhiyeessu. Hordofaa waliin taana ammas turtii keenya gamanaatiin nu waliin tura. Sirna gadaa keessatti dargaggeessi tokko taa'ee dubbii caqasu, barumsa fudhatu sarka kamitti? Dabbalummaa dubbachuu hin danda'u waan namni jedhe qofa waan namni guddaan dubbatu qofa dhageeffata. Gaafa finiina ta'e diqqoo haga sanirra yookaan innillee waan xiqqoo tokko morkatuu fi yoo dubbii barbaadellee na dubbisaa jedhee waan dhagge jaarotee duraatti na guddisa jedhee ilaarrabarraa na hamburaa jedhee gaafa ilaarrabarraa na hamburaa jechuun akka ilti manguddootti ejjine hin eebbifata jechuudha. Ilaarrabarraa na hambura na guddisa guddaa jedhaniin ilaarrabarraa hafi jedhaniin eeyyama gaafata jechuudha. Gaafa kanaa gaafa finiina ga'e hin dubbata. Ammallee
gaafa nami gada doori gaafa nami gadaan hin jirre dooriin hin jirre namni lubaa gurguddoon hin jirre biyya keessa ta'ee haga murtaa'e diqqaa tokko eebbisuu illee danda'a jechuudha. Namni kun maqaa qaba. Namni kun maqaa qaba jechuudha. Amma namni tokko yoo nami finiinaa yoo ilmaan qabaate ilmaan finiinaa jedha namni sun yoo ilma qabaate luba kan jenna ilmaan finiinaa jedha. Inni ammoo an finiinaa eegee maqaa qaba jechuudha. Nameera jechuudha akka amma seera namooma argateera jechuudha. Kanaafuu gaafa akkuma finiinarraa yoo libaasa ta'ullee ammallee gaaddisa yoo namni lubaa guddaan hin jirre gaaddisallee eebbisa. Dhaggaa dhageettii yennaa qabatee raatee jaarrotiin yookaan jaarrotiin lubaa gurguddoo yennaa seennutu wayaa keessa seensisanii gaafatan. Yennaa namni kun nama dhaggaa dhageettii qabu ta'e hin dhossan isaayyuu dhaggaa dhoggani. Maaf? Ila fuudhaa jedhan namni kun lubi isaa hin geenne. Ila fuudhaa hin miidhamaa, ila badaa, hin cabaa. Cannana dhogganii as keessa namni lubaa as keessa dhiyaatee waan biyyaa odeessi jedhee isa dhos odeessedha isaan yennaa odeessedhaan kaan inni dhokatee odeesse namni odeessisan jiru abbicha ta'e usan jechuudha. Namni dhokatee sagalee san qofa dhaggeeffatan. Inni maal ta'eera mali kadhisatu maqaalee abbaayee abbootii gadaa duratti maalii duratti hayyuu duratti hayyoota adda addaa dura baay'ee wal dubbatu isaa san dhossanii inni ammoo hima waan kaan malaan gaafata wanni kun maal waan kana wallaalle kaaya adoo ta'e milkii adoo ta'e kaaya faro waan jedhanu jira. Kaaya faro jechuun milkii fi milkii dhabu bara milkii hammaatte faroo hammaate jedhan bara milkiin tolte faroon tolte jedhanii akka farootti ilaalan. Kanaafuu namni kun bara beekuu danda'a faroo beekuu danda'a raagee odhabbuu danda'a waan kalee keessa dabar himuu danda'a waan dhaggarageettii isa bira beekanuu fi yaamanii isaa kana dhossanii haasa'e jedhaniin yennaa kana kura badhaa keessatti malee qaaleetti hin bahu. Dhaggaa dhoggani maaliif dhaggaa dhoggani akka inni hin fuune jechuudha. Kanaafuu nama guddaatti bakka isaa bu'ee dubbatee waan silaa gaafatan gaafatan jechuudha. Kanaafuu kallattii kanaa itti deeman. Egaa akkuma beekamu aadaan Oromoo keessattuu aadaa Gujii keessatti maanguddoo dura dhaabbatanii callisanii namni lubi isaa hin geenye waan dubbatu safuu jira safeeffannaa jira jechuudha. Kanaaf dargaggoota keenyaaf kunis jira miidiyaanis kan xiyyeeffateef dargaggootaaf erga dabarsuudha. Dargaggoonni keenya maal fakkaatu? Haalli dhalootaa teekinooloojiin ammayyaa akkuma jirutti ta'ee aadaa keenya akkam godhaa jirra. Guyyaa har'aa maal fakkaan? Isa kana gaam ergaa kunis jira miidiyaati. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerra keenya gamanaati. Turtiin keenya akka waliin taasifne Ayyuu jaallatamaa fi beekamaa Ayyuu argaa dhageetti. Abbaa Adoolaa maqaa dhaloota isaanii obbo Gololchaa Goobanaa wajjin turtii taasisaa jirudha. Amma ka'umsi ilma Oromoo dabballee irraa ka'a. Eegee dhalatee waggaa 3 fi haga waggaa 5 achillee caaluu danda'a. Dabballee guduruu jedhanii dabballee guduruutti dhadhaa mataa dibanii nama sani. Rifeensa haadatu. Guduruu jechuun mataa kana dibatee akkasiin jiraata jechuudha. Achumarraa bara abbaa isaa gara gadoomaa jijjiiramu dooromarraa gara gadoomaa jijjiiramu dabballee elellaanii jedhanii wanti adii mataa keeyate beeksisa fi kana akka dabballee kana ta'e beeksisa kanaan beekama jechuudha. Achirraa gaafa akka amma fincaa halchiisaatti sii qabadhee baalli 5 adoon ta'in fincaan 5 keessa waan fincaan tokko qofa sii qabadhe jechuudha. Gaafa dabballee gadhiisee finiina ta'e gaafa finiina ta'u maal ta'a finiina jedhanii abbaan yookaan abbaan gadaa waannichi finiina jedhee ilma fi maqaa baasa. Yoo inni ilma fi maqaa baasu bakka gujiin jiru cufa addeen jiru cufa finiina jedhanii namni suni finiinummaa himata jechuudha. Gaafa finiinaa sanii qarree haadata. Oromoon waan tokko waa ilaan dhabbu malee waa ilaan hin dhagarre guddoo amantaatti hin kennu. Dhaggaa akka dhaggaatti dhageettii akka dhageettiitti qabatee waa ila fiitti hin dhaggeerratti kan amanu amantaa isa waa ila fiitti hin dhagge waan ta'eef finiina jedhee finiina kana gubbaa tana haada jechuudha. Gubbaa tana haadee akka intala durraa yookaan intala gammee gubbaa isa haada qarre jedhaniin waan san. Ganna meeqa keessatti kun? Haga ganna 15 fi haga ganna 18 lamaan jidduu ta'uu danda'a. Achi olillee ta'uu danda'a nama guddaallee ta'uu danda'a. Akka luba abbicha sanii jechuudha.
Abbaan tokko ilmaan xixiqqoo qabaa gurguddoo waan qabuufi diqqaalleen guddaalleen akkuma nama tokkootti laakama jechuudha. Qarree san deebisee aanan looniitiin irraa buusa jechuudha. Qarree irraa gaafa buuse halchiisa siin jedheera, fincaa halchiisaa siin jedheera, libaasa jedheeti ilmaan gaafa kaama finiina jedhee maqaa baase, libaasa jedhee maqaa baase. Gaafa libaasa jedhee maqaa baasu akka gulanaa namni isa wallaalle waa kana quba keessa jechuudha. Kunoo diqqacha kana. Ku'eennu libaasa jechuudha. Namni kana kaawwate libaasa. Namni kana keekkeate libaasa yookaan gara durii nama diqqaarraa gara jiddu galeessaa dhufe jechuudha. Gaafa san kana keessa jechuudha. Kana kaawwatee deema. Kana keessa deema. Amma namni mallattoo kana qabu aadaa keessatti libaasarra jira. Libaasarra jira jechuudha. Namni kana qabu. Kanaan libaasa ta'e libaasa yookaan abbootiin gadaa akka maqaallee dhibiillee irra ka'uu dandeetti. Maqaa dhibiillee yaabuu dandeetti. Warra garuu gadooma jala dhufe jechuudha. Namni kuniin. Nama amma akka dansaa horiitti ka qote ka boce kana keeyatee kanaan akka inni libaasa ta'e kanaan beekan jechuudha. Keessattuu baalli fincaan tokko akka inni kanaan dhaqqabe kanaan beekan jechuudha. Gaafa kanarraa ba'ee kuusomatti aru kana baasee kana keeyata jechuudha. Amma geeyin wanni naan beekanu adda deemee fi adda ta'etti kana keeyata jechuudha. Karaa ba'ee cufaafu. Mallattoo qaba. Mallattoo kana qaba. Gaafa kana qabee namni kuusaa dhufeedhanii fagoon dhabee kan jechuudha. Kuusa ta'uusaa beeku. Kuusa ta'uusaa beekan jechuudha. Oromoo keessumaa maqaa kuusa jechuudha. Gaafa kuusa kanarraa ba'e irraabuun. Amma raabuun isaaf qophii gubbaa jira. Kanarraa ba'e raabooma seena jechuudha. Gaafa raabooma seene waan dhibii waa addaa dhibiin qabu. Jaartii fi midhootti dhaamataa irratti. Inni ammoo waa addaa dhibiin qabu. Gaafa dooroma seene gonfaa yookaan gonfaa jennaani wayaa jala kana bulee ka amma aadaa gujii hin tutan warra kana callakkata jechuu duri warra kana malee nama dhibiin hin keeyatu dooroma isa keeyatan waddeessa muran waddeessa san qabatanii deeman bokkuu abbaa gadaatii fi wayaa san yookaan ka uffatanullee wayaa san jechuu namni kun doori jedhee beekama. Dooriin ragaa yuuba dura, yuuba ta'an, yuuba guutuu, yuuba guduruu jedhani gara sadarkaa afurii qabdi jechuudha. Jaallatamtoota daawwattoota keenya beekumsa addaa sirna keessumaa aadaa uummata Oromoo keessattuu aadaa Gujii sirni fuudhaa heerumaa maal fa'i yeroo akkam fuudhama yeroo akkam dhiisama maaltu ilaalama maaltu beekama. Sirna fuudhaa heerumaa keessatti ayyaana fuudhaa heerumaatti jira. Ji'a fuudhaa heerumaatti jira. Ji'i fuudhaa heerumaa waggaa keessa ji'i qulqulluun akka Oromootti akka Oromoo Gujiitti namni ji'a fi guutatee fuudhu ji'a afurii jira. Maal fa'i? Ji'i jiddu galeessinni afurii jira. Ji'i namni hin fuune kan dhoggaa jala muranii dhoggaa ji'a afurii jira. Ji'a 12 waggaa keessa. Kan dhoogamullee jira. Kan dhoogamullee jira. Ji'i afuriin dhoogamu. Ji'a afuri. Ji'a afuri jiddu gale geessa. Ji'ooti kun gaafa ji'i jalqabaa ji'a adoolessaati. Adoolessi ji'a akka aadaa Oromootti ji'a adoolessaa kun jijjiirama. Ji'a jijjiiramaa kana yaa'i korma qala. Yaa'i korma qala jechuun namni adda jiru duuchaa fi hin badaafata. Hin eebbifata jechuudha. Na dabarsi. Na dabarsi. Baranaan na dabarte bara dhufuun na dabarsi jedheeti waaqa kadhata jechuudha. Ji'a korma qala. Ji'a adoolessi ji'a fuudhaati. Adoolessi tokko adoolessi ji'a fuudhaati. Hagayyi ji'a fuudhaatii bote. Birraan ji'a fuudhaati. Roomisha adda addaa mana kana. Ka amma latti bokkeenni caamee akka amma warri maccaatu lama booqaan bari'e jedhan kan. Akka jedhan kan birraan ji'a fuudhaati. Sadaasaan ji'a fuudhaatiin. Bogga ji'a aduun baatu. Ka ilmee haadha diddi. Ka qubee haadha diddi jedhani. Ka ilmee haadha hodhuu diddi. Ka ammallee qubeen yookaan qadaadi meeshaa ittiin galle meeshaa fi didatlee. Bogga jiru kun. Arraasaani jee fuudhaa kuu arraasa. Arfaasaa jechuun afaan Oromoo walii galaa. Arraasa.
Arraasa jechuun muka arraasa jedhanii maqaa isaa arraasaatti. Arraasaan kun hin daraaru. Arraasa daraaru kan jeeni kun ji'a fuudhaati. Baatiin baate Oromoon wanni inni laallatu waan tokko fakkeenya akka Arabaa waan laallatu qaba. Ji'a bahu laallata malee guyyaan laakka'u. Guyyaan laakka'u. Jeeni bahe jee kun guyyaa 27 guyyaan 3 guyyaan awwaalamee bulu. Jeeni kun inni dhatachuu hin laakkatan hin hambisan lakkoofsa keessa ji'a guyyaa 27 qofa laakkatan guyyaa 27 kana keessa adoolessi guyyaan 27 martinuu ji'a fuudhaa jechuudha. Birraan guyyaan 27 cuttinuu ji'a fuudhaa jechuudha. Arraasaan guyyaan 27 cutti ji'a fuudhaa jechuudha. Caansaan guyyaan 27 ji'a fuudhaa jechuudha. Ji'a arfan waggaa keessa ji'a arfan kuni ji'a nami akkamii fuudhu nami luba qabu ji'a fuudhan jechuudha. Keessattuu ayyaantuullee motee warra ayyaana laakka'u ji'a kana arfan ji'a fuudhaa qofa jechuudha. Ji'a qulqullu ji'a kun qulqullu ji'a fuudhaa jechuudha. Ji'a heerumaa jechuudha. Ji'ni achirraa hafe qaamuun yookaan gurraan dhalaan ji'a fuudhaatii muti. Bislooteessi ji'a fuudhaatii muti. Elli ji'a fuudhaatii muti. Ebla. Ji'a arfan kana maaliif fuudhuu dhaban? Ji'a kun maqaasaa qaba. Ji'a imimmaanii jedhan. Maal jechuun imimmaan? Ji'a imimmaanii jechuun ji'a namni yookaan boo'u kan imimmaan nama keessaa baatu jedhanii ji'a kana arfaa akkasiin laakkan. Kanaaf fuudhuu didan. Yeroo rakkoo jechuudha. Ji'an feene fuudhaaf hin ta'u jechuudha ji'i kun. Ayyaana fuudhaatu kan as keessa hin jiru jechuudha. Ji'a arfan kana. Egaa yeroon fuudhan akka sirna aadaa uummata Oromoo keessattuu aadaa uummata Gujii keessatti guyyaa edatamu ji'a edatamutu jira jechuudha. Ji'a ilaalamu ji'a akka farootti ilaalamu jira jechuudha. Isa kanaaf mee faroo jechuun maal jechuudha? Faroo jechuun milki jechuudha. Milkii fi milki faroo hammaate na jedhani milkii hammaate jechuudha. Faroon tole jechuun milkoonne jechuudha. Arfan hin fuune kana ji'a arfan fuudhan kana. Jaha jecha sagantaa keenya haalumaa kanaatiin goolabna. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota kunis jira miidiyaan egaa Ayyuu beekamaaf jaallatamaa Ayyuu argaa dhageetti. Abbaa Adoolaa maqaan dhaloota isaanii obbo Gololchaa Goobanaa wajjin turtii taasisaa turre dhagaa ammas turtiin keessan wajjin tonaaf fedha keenya qabanaate nagaa fayyaa nu ta'a isin jaallannaa kabajama. Haalli fuudhaaf heerumaa intalli tokko maal ilaaltee heerumti? Luba qabdi intalli immoo nama luba qabutti heerumti akkamii? Intalti Oromoo tokko yoo luba qabaatte nama luba qabu heerumti. Yoo luba qabaatte? Yoo luba qabaatte. Intalli garuu luba qabdi? Yoo luba qabaatte nama luba qabu heerumti. Gaafa nama luba hin qabne heerumte adoo nama amantaa qabu heerumte adoo nama luba hin qabne heerumte duute jechuudha. Maal jechuudha mee duute jechuudha? Intalti suni gaafa luba qabdu gaafa lubni si'ii raaba dhaqqabee doorii dhaqqabee gadaa dhaqqabee lubaan geetteerti jechuudha. Nabsi heerumtullee yoo nama raabaa teete raaba heerumti isiin. Yoo doorii teete nama doorii heerumti. Yoo gadaa teete nama gadaa heerumti. Yoo sanirraa gortee nama lubaan qabne heerumte nama lubaan qabne kan lubi isaa hin gahi heerumte yookaan nama amaanotii callaa bula deemu yoo heerumte intalti sun hin duute jechuudha. Maaliif duutan himanii intalti tun gaafa duute karra dura gata isiillee. Gaafa nama lubaan qabne heerumte namni sun du'e dursi la isa karra duratti hin gatamu addeebii karra irraa milisanii gataani geessanii isii bira awwaalanii gaafa kana fuutee kaachii jedhani. Awwaala du'aayyuu kaachii intalti dhaltuun gaafa lubaan qabaatte. Oromoon mootiin wanni inni mootii ta'uun luba. Lubaan nama guddaa ta'anii lubaan nama xiqqaa ta'an jechuudha. Kanaafuu seerri intalaa akkana jechuudha. Luba qabaatte intalti sun nama dhibii heerumte jechuudha. Dhoogga. Yoo heerumte ammoo akka waan duuteetti ilaalan. Sirni fuudhaa fi heerumaa gosa meeqa jirani? Akka hubadhutti haga fuudhaa gosa ja'attira. Haga fuudha ja'attira akka aadaa Gujiitti. Yookaan akka aadaa Oromootti. Mirgi demokraataa jedhanu amantaan kamiyyuu yennaa nu beekontiitti hin kennin yennaa nuti eebbisin durbaan hin fuudhu intalti heerumti jedhee akkasiin
beekontii ifii yoo ittiin kenneen dhoogga yookaan masmara san keessaa yookaan karaa inni bula deemu san keessaa baasa. Aadaa Oromoo baay'ee. Dubaata qaba waan Aadaa Oromoo bifa jaan haga bifa jaatii jennaan inni wal fuudhee hubantii kan irra daballee bifi jaan kun tam duraan dursa nama lubaan gad durra kadhata. Giyaarraa kadhata. Nami giyaarraa kadhata. Gaafa kadhatu sani gaafa dibanii bula baasa abbaan gulantaa gubbaa ta'e gulantaa jechuun gulantaa manaa gubbaa ta'e haadha fi bira teessisee dhadhaa mataa dibee baasa. Intala fi araaraan qabdu giyaa jedhani. Abbaan sunillee ka dhufee kadhatullee namni kadhatuuf ifiin kadhata. Abbaan sun eegiluu bisaa ga'e. Gosa fuudhaa keessa wanni laallatan wanni duraan dursaa laallatan gosa laallatan Oromoo Gujii biratti gosa abbaa dhibbaan lennaan laakkatan fuudhis hin jiru. Hin fuudhan aadi malee. Gosa waan gosa jedhanu abbaa 10-20 yoo laakkatte gosa fuudhan yoo fuudha aadi malee. Koba akka beektaa Boorana biratti cabana jedhani. Gujii biratti kobaa jedhani. Arsii biratti faandaboo jedhani. Harargee biratti walumaa galatti haraamu. Namni intala gosaa fuudha haraamu jedhanii akkasitti tilmaamama. Hin fuudhan intala gosaa. Intala nama lubaan geetti intala kadhata. Kadhaan tokkoffaa namni lubaan geetti. Gaafa kadhatu ifii kadhata namni dhibbiin hin kadhatuuf. Obboleessi illee kadhatuuf abbaan illee kadhatuuf wajjin ifii kadhata intala naa kenne abbaa jedhee. Nama lubaa irraa kadhata. Nama lubaa yookaan nama lubaa isaa abbaa ta'uuf yookaan nama lubaan kadhatu ta'urraa kadhata. Gaafa kadhatu naa kenneedha. Sii kennine jedhanii dhadhaa mataa dibanii baasan. Hin gala. Yoo galelle ergaa qofa deebisa. Araaraan dhufu. Araaraan dhufu. Nagayaan galee kuundoo warra kiyyan nagayaan galee jedhee ergaa deebisa malee araarri hin jiru jechuudha. Fuudhi duraa guddaan ka abbaan laalee warri laalee maatiin laaltee nama lubaatii kennite kana. Fuudhi aadaa fuudha giyaan fuudhe kana. Fuudha giyaan kenneef fuudha giyaan fuudhe. Inni lammaffaa hawwati. Hawwatiin namni luba qabaate moo? Yoo luba qabaateef yoo lubisaan illee xiqqaa ta'e ni hawwadata. Kulli intala gosaa hawwadatu. Obboleetti jedha intalti gosaa aadaa mootiitti hin bu'an. Intala lubaa ilmee ta'etuuf hawwadatu. Intala lubaa haadha ta'etuuf hawwadatu. Intala miseensa ta'etuuf miseensa isaa ta'etuuf intala qadaddu fincaan qadaddu yookaan baalli qadaddu ta'etu keessaa laallata. Malee amma fakkeenyaaf ani kuusa. Adoo amma ganni kiyya ijoollee ta'e intala lubaan kuusaa fuudhuu danda'a. Ilmaan kuusaa ta'etu fuudhu. Ilmaan yoo taateen fuudhu. Ilmaan kuusaa ilmeetii jechuudha. Kanaafuu lammaffaa hawwati. Kadhaanii mijuu qabdi. Siiqqoo qabdi. Kadhee qabdi. Fuudhi sadi gaafa fuudhi saditti nama sadi dhufu. Hawwatateera yoo hawwatatiin dharaa dhugaan dhuttu. Hawwatatee walii galanii waggaa tokko fakkaatee amma adoo tana jiru tadhibiifaa jidduu hawwatatee tadhibiin jidduu heerumee saawusiin teetu wanni kun galti. Fuudhee illee galee beeka gaafa inni fuudhee galee itti darantee lama ta'ee lamaan fuudhee gala abbaan sun. Lama ta'e. Lamaan guyyaa tokkocha. Lamaan fuudhee. Mirre fuudha mirre jechuun kan. Mirre magaan. Mirre. Kanallee araara deemaa sanallee araara deema. Mirre jechuun kana dura lamaanillee guyyaa tokkocha namni galee hin jiru. Wow! Egaa aadaa uummata Oromoo Gujii keessatti egaa guyyaan dhirtii dubara lama fuutu wal duukaan kana jechuudha. Amma suurtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerra keenya gamanaa ta'e kun kan daawwataa jirtan Kunistira miidiyaadha. Nuti gaarii. Dhufu nama lamatu. Yoo dhufee karra gahu yoo dhufee gabalaa warra sanii gahu kophee baafata. Faana duwwaa dhufu. Nami fuudhuu fi nami jaalaa. Waliin dhufan. Intala dibanii gaafa gula baasanii nama sadiin ka'an jechuudha. Yeroo dhufan lama. Yeroo dhufan lama yoo ba'an sadi. Yoo manallee galan adoo nama hedduullee nami baay'ateellee akka ajaa'ibii kaanillee bulu dhufe yoo balbala seenan nama sadiin seenan. Eenyu feesan? Jaala. Nama fuudhu. Jaala intala. Sadi. Isaan sadiin. Isaan kana sadiin nami dhibiin jidduu tanaan bahu. Dhogga. Nami dhibiin jidduu warra kana sadiinii haggasiin mana galtu asi jidduun baanu nama kana sadii. Namni dhibiin jidduu isaanii hin bahu.
karaarra dhuttee intalti har'a heerumte karaarra dhuttee karaa mun qaxxaamurtu habbaaranii qaxxaamursan gooroo gujiiti. Baatanii karaa qaxxaamursan dameen buutu baatanii gama buusan. Isi baatanii yoo kana sadi kayenna kun kan ajaa'ibiin hin jira yoo kana namni isaan qarqaaru jiraachuu mala. Namni kun akka dhussaa jira. Intala kana yoo isin damee buutu habbaaranii damee buusan. Malee isin buutee hin baatu. Dhogga. Fuudhi inni sadaffaan addibaan. Addibaanni intalti gaafa mucaan kun hawwatatee yookaan kadhatee walii galanii akka heerumtu beektee gurbaan kun utaalee tadhibii jidduu yoo inni fuudhu ta'e fuudha isaa kana ennaa dhageette mi'a fi walitti qabattee mucaan kun jalaa gorii isaa jedhe warra dhatti adda jabaadhaa addibaana fakkaadhaa jettee dhutte karra keessaa eeddi galchuma loonii galgal eeddee dhutti fuudhi fuudha duraa kun kana fuudhi fuudha duraa fuudhi kun fuudha akka gaarii ilaalan kan intalti dhutte kun warri kun akka malee fudhata jechuudha. Jaalala qaba. Sadaffaan addibaana kan nuti jenneen kan. Inni arfaffaan intala namni tokko kadhate yookaan intalti sun yoo nama jibbite kaabbaan sun waggaa dheeraa kadhatee bira ta'e kasii amma nama kadhate kaan jibbitee nama dhibii bula baay'isaa qophoottee yookaan haadhaan walii galanii yookaan obboleessaan walii galanii abbaan qajeera qabee kenna. Nama kadhate kaani kotto bilu bilu jedhee adawaatiin jedhin haadhalleen dibii baase jedheeti dibee baase. Kana didatee? Dibee baase kofuu jedhan nama gosaa nama warraa qabadhu koyidhaan adoo namni hin dhagayin adoo haadhaaf intalti waliin deemanuu baase intala sana jedhee dibee baase abbaan intalti tabbaa jechuun kanaaf nama mari'atee hin qabu eegi dubbii jiddu dutte. Abbaan intalli kana baate eegi haati xiqqoo haadha keessa washakke eegi obboleessa isii keessa washakke aadaan maatiin mari'atti yoo ammoo marii warri harkise mari'atu dibee baasee kennuu danda'a haati kennuu hin dandeettu obboleessi kennuu hin dandeettu abbaa kenna intalti tabbaa jechuun kanaaf egaa intalli kana baate kan jedhamu kana intalti gammee tabbaa intalti durraa intalti bantii tabbaa jechuun taan afuri shanaffaan harka diimeffattu jedhan. Maal jechuudha? Harka diimeffattu jechuun yookaan bursumee dubartii duraan nama heerumtee beektu. Ta sababa yookaan irsifarraa du'e. Intala Oromoo eegii fuutee kontomaa daarii murrasii kennanii lakkisuu hin dandeettu. Dhoggaa lakkeessi. Intala takka xureessitee oti biraa deemtu teete namni sittan lakkisu. Kutaan si dikan. Si dirqisiisan jechuudha. Gaafa ammoo abbaan sun fadure. Asii dhaleen jiru jettee gaafa siin deemte. Gaafa jilaa galanii baallii kennan intala sokkitee baallii adoo abbaan sun hin galfatee sokkitee isii mana jirtu baallii tuun baate abbaa sanirraa kutanii nama dhibii kennan. Gaafa baalliin baate jilaa galanii baalliin takka dabarraan harka warraa jirtu ka abbaan sun hin galfatanii guyyaa isaa irraa kutanii nama dhibii kennan. Isii tanaa harka diimeffattu jedhan. Harka diimeffattu harka diimeffattu yookaan gursumeetti fuudheen. Jedhan warra kun shananii maraa siiqqoo qabu quttoo qabu mataa quttoo qabdi. Aadaa qabdi. Siiqqoo mataa quttoo qabdi harkaa siiqqoo qabdi dugdaa mijuu qabdi waan mijuu saniin baattu hadhee qabdi mataa gubbaa quttoo qabdi. Warri kun shanaa akkana jechuudha. Jaaffaan butta. Buttaa bifa lamaan laalla bifa lamaan. Bifa lamaan. Buttaani wali nu bifa lamaan laalloo fi buttaa waan isa hereera. Dhooganiira akkam bunni. Lallabeera yaani. Itti deddeebi'ee lallabeera gadaa sadi. Kan teetee bifa lama qabdi. Bitti siin kasin qabdu. Intalti gaafa siiqqoon kan, gaafa mijuun kan, gaafa kadheen kan. Gaafa harka duwwaa fissaanii fudhattee deemte buttaa jedhan. Ulaagaa buttaan dha jechuudha. Buttaan kun buttaa reebichaatii nuti hin reebanu. Warra intalti akkas jaalattee heerumte. Kan mucaan walii galanii intalti lafa magaalaa fatimuu dandeenya. Warri nu waan sanii qabu fadha buufa dandeenya. Yoo si akkas duwwaa baatu ildaarnuti araaraa deemnaani. Buttaan akkasee. Buttaan sun ammoo uleen qabdu. Diinaa moti nyaaphaa moti araara qabu.
Araara. Toni buttaa walii galtee mucaa fuudhee fi intala fuudheeti. Garuu ulaagaa hawwatiin guunne jechuudha. Eegi waan sanii qabne intalli sun buttaa jedhamte laata. Kun buttaani diina yookaan buttaan nyaata ta'edhaan intala gidduun dirqisiisa. Kayaani keessattuu balaaleffatee dhooquudhaan intala nagaan karaa fideen heeruman qabne karuma irratti itti baanii fudhatanii deeman. Aadaadhaan illee seeraan illee kan nama gaafachiisa. Kan nama gaafachiisa. Gaafa san maante iyya dibbebba goola dhaba ibidda guddaa gabbisa. Hirreeba warra sani loon fuudhu korma keessaa qaba. Yakka raada fuudhu intala fudhatee biraa deema. Gujii moduu reeba jechuudha. Nama sani nam tokkochi ni sarreen kuu araara qaba. Hangafa nuyi kuu araara qaba. Kuu araara hin qabu. Buttaan diina ka'edhaan of kan reebee namni deemu duuchaa reebee loo san fuudhanii dhaaban jechuudha. Loo yennaa fuudhan 20 fuudhuu danda'ani. 30 fuudhuu danda'ani. Loo warri sun qabu fuudhanii dhaaban jechuudha. Dhaabanii keessaa qalan. Kanaafuu buttaan bifa kanaanii fuudhaa fi heerumii haga jaha deeme jechuudha. Eeggi dubbachuun keessa hin hafne. Qabaa qabdii jechuun maal jechuudha? Qabaa qabdii jechuun fakkeenyaaf namni tokko yoo intala duraa arras yoo niitii baladuu arrase gatii kaffalu hin qabu. Seerata qaba malee. Gaafa immoo harkaan tuqe qabaa qabdiin gaafa kan. Niitii baladuu harkaan tuqxennaan niitiin baladuu gaafa harkaan tuqxe qabaa qabdi. Intala duraa gaafa harkaan tuqxe gaafa qubaan tuqxe qabaa qabdi. Yoo harkaan hin tuqe ammoo seerata qabdi malee maal qabdi jechuudha. Yeroo qabaa qabdu kana maal fudhatti? Maaltu eenyutu kennaaf? Intalli duraa raada qabdi. Dubartiin niitii abbaa qabdu kan abbaa warraa himate qabdi. Abbaa warraati himate? Abbaa warraa loon kudhannaa kennaa lennan loon kudha san kennanii kadhaa malee waan dhibiin qabdudha. Kanuma keessa yoo niitii abbaa qabdu harkaan dhahe yoo ilsirra dhufeennaa irsa dhaane irsallee dhaane niitiin walta dhaane namni niitii qabu cutti nama sarreedee bita jechuudha. Abbaan niitiin du'aa jedhani. Jo'ee bakka niitiin abbaa qabdu namni harkaan hin tuqu. Kan daawwataa jirtan egaa aadaa irratti xiyyeeffanneetudha. Egaa hayyuu argaa dhageettii baay'ee jaallannuu fi kabajnu hayyuu abbaa aduulaa yookaan maqaa dhaloota isaanii obbo Gololchaa Goobanaa wajjin turtii taasisaa turre. Egaa sagantaa keenya marsaa tokkoffaa dhumarratti xumurra. Hanga marsaa lammaffaatti wal agarutti YouTube chaanalii kunis jira miidiyaa subscribe like share comment gochuudhaan nu waliin tura nu daawwadha.